Ashama harka fuudhee jirra jirtu ilmaan Oromoo warri sagalee koo dhageechan jirtu fayyaa keessanii kan hidhame kan dhukkubsate rabbi haa dhaqqabu rabbi haa baasu rabbi haa fayyisu jechaati warroonni immoo hiree gaarii qabdan bobbaatanii galtan hojjetattanii hojii keessan bakka yaaddan ga'uuf xaarrachaa jirtanii xaarrachaa jirru rabbiin hiree teenya kanumatti itti nu hafufsiisu jechaati. Obboleewwan kiyya warreen miidiyaa guddaas qabdan xiqqoos qabdan dandeettii gadi baatanii dubbachuu qabdan dandeettii barreeffama barreessuu dandeessan hundumti keessanuu osoo akka kiyyaati ajandaa biraa godhachuu dhiistanii ajandaa obboleessaaf obboleettii keessanii odoo godhatanii natti tola hundumti keessanuu sinii gala namni kan kolfee taphatu kan ajandaa biraa haasa'u yoo biyyi isaa obbolaansaa nagaa ta'anii sammuun keenya nagaa ta'edha. Kophaa kiyya hojjedhee guddachuu hin danda'u namaan malee jechuudha. Sinii gala ijoolleen tun har'a yoo dhumte nuuf hin dabalamu nurraa qannafamaa malee jechuudha. Nurraa hir'ataa malee nuuf hin dabalamu. Sinii galee kanaafi hundumti keessanuu ajandaa ijoollee kanaa godhadha. Ajandaa ijoollee Saawud Arabiyaatti rakkachaa jiran bo'aa jiran sagalee nuutaa jedhaa jiranii fi ajandaa godhadha. Please namni sammuu qabdu, namni rakkina beektu, namni biyya namaa kana keessatti rakkattee beektu. Namootiyyu kan hin rakkanne hin jiru. Namuu biyya namaa kana keessatti akka barbaade diriirfatee hin jiraatu. Sinii galee gola dhiphoo tana keessa jirra. Kan gara itti warraan hin qabne. Osoo nyaachaa jirtuu si waaman lafa gootee gara hojii deemaa jirta. Osoo shintibeeta deemtee fayyadamaa jirtu shintibeeta irraa kaatee bakka si waaman deematee jirta. Hundumti keenyayyuu rakkina mataa keenya beekna. Rakkina keessa jirru beekna. Obboleewwan keessaniif sagalee ta'a. Daa'ima akkasitti cittooftee jirtu sana lubbuudhaan yoo mana yaalaa hin arganne jechuudha. Yoo mana yaalaa hin arganne dhuguma lubbuun hin jiraatti jettanii yaaddani. Daa'ima kichuu jechuudha. Akkuma mucaa obboleessa keenya yookaan keessan engadda osoo dhiiga ol deebisuu du'e sana ishiinis lubbuu ishee dabarte jechuudha. Xiqqaa guddaan keenya bakka jirutti dararamaa jira. Biyya keessatti reefi namaa yoo jiraate achitti wayyaa tuusanii bira darban. Mee hundumti keessanuu garaan sinaa kafu. Mee hundumti keessanuu sinitti haa dhaga'u keenya kun. Sinii gala hundumti keenya yoo rabbii kanatti boonye guyyaa tokko imimmaan keenya nurra haquu danda'a. Sinii gala rabbi beeka kan jedhan waan ati hojjette irratti keerii ati dalagde irratti waan ati itti kadhatte irratti rabbi si dhaqqabeeti rabbi booddeemmoo waan ati hojjette sanitti rabbitti sinii goote. Nuyi rabbi irraa garagarree ofirraa garagarree waan itti nu dhaqqabu hin qabu rabbi. Kana beekuu qabna hundumti keenya iyyuu. Please bira dhaabbadhaa. Dhugaa baay'ee nama kafa. Baay'ee namatti dhaga'ama. Dhiirri illee dhiira. Dubartoonni maal haa ta'an? Rakkina dubartootaa hin beektanii? Mee maal ta'an? Guyyaatti jechuudha. Shaaworii yeroo meeqa mana yaani shaaworii seentee qaama kee dhiqattaa. Inni fayyaa qabdu inni hojjetattee ooltu. Namni tokko ji'a 8 waggaaf ji'a 8 waggaa 2 ji'a 2 ji'a 3 mana hidhaa keessa jiraachuu jechuun biyya kana keessatti hagam ulfaata. Filistaalli kun qorraaf ta'a, ho'aaf ta'a, bareedummaaf ta'a. Mee maaliif ta'a filistaalli kun? Maaliif nama fayyada filistaalli kun? Kan rakkate foon dheedhii nyaata. Akkas rakkatanii jechuudha. Sinii galee biyya kee keessatti yoo hidhamte namni si gaafatu jira. Yoo uffata dhabdellee uffata sana sii fidani. Yoo duutellee awwaala maatiin kee urufaa hin si fuudha. Urufaa duuti biyya hin jiru jechuu miti. Garuu duuti biyyaaf duuti asii osoo bu'anu dhala boruuf iftaan ani waan sinitti himu jechuudha. Ani waan sinitti himu warri na dhageechan kun jechuudha. Warri ana jala jirtan warri na dhaggeeffattanii gaafa ijoolleen tun duute hin bo'an. Ammuma ijoollee Yemenitti dhumte san jechuudha. Gaafa ijoolleen tun dhumte hin bo'u. Har'a hoggaa isaan jiran hin bo'afan. Har'a hoggaa isaan viidiyoo kana gadhiisanii jaarsa hoggaa akaakilee namaa ta'u akaakayyuu namaa ta'u achi keessatti rakkachaati jiru. Gaafa san osoo abbaa kiyya ta'e
Han haadha tiyyataatu achi keessa jira. Osoo haadha tiyyataate kan jedhu natti dhaga'ama jechuudha. Please hundumti keessanuu sinaan dhukkubume. Mee madaa garaa keessaa isinitti haa ta'u. Yoo nuti iyyine rabbillee nu dhaqqaba, namnillee nu dhaqqaba. Waan dandeechuu sagalee ta'e abbaan fedhe si haa dhaggeeffatu. Rabbiin si dhagaa waan ta'eef. Namni nan laalu, namni nan dhaggeeffatu hin jedhin. Ani kan boo isinitti himtu. Dhugaan isiniin jedha. Oon kan immoo as ba'ee boo miti. Ani yeruma mara viidiyoo isaanii ilaalan maan hin qabachuu hin danda'u. Hedduutu akkanatti dhaga'ama. Yeroo isaan kubzii tana walirraa fuudhanii, yeroo isaan qoshaasha keessaa achi ciisan sanii. Tokkoffaa immoo ani maal keessa jira? Akkamitti hojjechaa jira? Biyya namaa kana keessa waggaa namaa jiru kana keessa akkamitti jiraadha? Gadi ba'ee waa godhamu, gadi ba'ee waa bitadhamu, mee namaa wal argamu akkamitti jiraadha? Isaanis akkasumatti jiraatan hireen tun immoo dhattee bakka tokko keessatti kilaasii takkittii keessatti jechuudha. Kilaasii amma tanaa kana keessatti amma kilaasii xiyye tanaa ilaa asirraan meeshaa kiyya jira. Asiin boota wayaatti tokkotu asiin bakka kana natu ciisa. Asitti wayaan fannisaa bakki itti garagaru hin jiru. Sinii galee osoo biyya kee ta'e immoo mana bal'aalles ta'u dhattee kireeffatte yoo ijaarrachuus dadhabde jechuudha. Kanaafi haguma feete hojjetattee yoo gazzaba qabaatte rakkina keessa jirra. Cinqii keessa jirra. Boru nuuf dabartiidha. Boru maatii keenyaaf dabartee nuufis dabartii daa'ima keenyaaf dabartii xaaraa jira. Kanaaf hundi keessanuu gurra keessan hin cufatinaa. Please gurra keessan hin cufatinaa. Yoo nuti rabbitti kadhannee rabbii kana kadhanne homaa rabbirraa hin dhabnu. Rabbi waa hunda godhuu danda'a waan ta'eef hundumti keessanuu garaan keessa sinaa madaa'uun siniin jedha. Waan biraa waan siniin jedhu hin qabu. Haga isaan achi keessaa bahanitti hundumti keessanuu rabbitti bo'uun dhiisina. Hundumti keessan haga dandeetti keessani. Waan biraa waan siniin jedhu hin qabu. Yaani rabbi kana yoo kadhanne rabbi kanarraa hin dhabnu waan ta'eef. Rabbuma kana kadhadhaafi. Isaan illee nuti gadi baanee akka kana sagalee isaanii taa'e aamilee isaanii taa'an hin jajjabaatanii jechuudha. Yoon kan immoo tasfaa qurxanii kuun uffannisee kuun immoo waan hin taane keessa gala. Aamilee isaanii ta'uuf sammuu isaanii jajjabeessuu fi isin sagalee ta'aafi. Isinis akka isaaniitti akka rakkattan akka maddii dhaabbattan mul'isa. Yoo achi keessa gadi baasnee baasuu dadhabna. Asii sagalee ta'uuf hin dadhabna. Imimmaan isaanii sallaallee nutis imimmaan buusuu hin dadhabna. Sareen oo nama jalaa duute bari imimmaan nama qaba guddisa namaa waan taateef jechuudha. Kanaafi waan biraa waan siniin jedhu hin qabu. Hundumti keessanuu maddii dhaabbadha. Simmaddii zirreedhaan rabbi kadhadhaafiin siniin jechuu barbaada. Akka amantaa keessaniitti naaf galatooma. Viidiyoo kiyya sheer godha. Anaafi miti obboleessa keetii dhiitoo sheer godhe. Sinii galee namni biraallee hundumti keessanuu namoonni miidiyaa guddaas qabaadhu xiqqaas qabaadhu barreeffamas danda'e waan dandeechuun sagalee ta'ee fi obboleessa keetii obboleetti keetiin siniin jedha. Rabbiin isaan baasee kan kofallu kan gammachuun wal maddii dhaabbannu haa ta'u haa nuuf haa godhun siniin jedha. Naaf galatooma bakka jirtanitti rabbi fayyaa keessan siniif haa kennu. Turtii gaarii.